Akkam jirtu ilmaan Oromoo biyya Awurooppaa, biyya Ameerikaa, addunyaadhuma irratti argamtanu har'a kan asitti walitti qabamnee artistoota Oromoo bebbeekamoo kan akka Elemoo Alii, Kadir Martuu, Taajuu Shurrubbee, artist Abdii Fadiisii fi qeerroowwan Oromoo biyya Jarmanii keessa jiran waliin steetii Baavaariyaa keessatti magaalaa Laandisuut naannoo jedhamtutti argamna. Dhimmi nu asitti walitti qabamnee fi garasitti amma ni deemna. Dhimma guddaadhaa fi dhimma hunda keenya laallatu dhimma aadaa Oromoo keessatti iddoo guddaa qabudha. Egaa ana bira hayyuu Oromoo beekamaa tokkotu nu biratti argama. Bakka inni jirutti ani ijoo dubbiittiin seenu isumaafaniin dabarsaa. Artist Elemoo Alii waan walitti qabamneef utuu uummataaf beeksifte. Fayyaa ta'e abdii kiyya galatoomii guddoo wanni inni dhaammatu wanilleen har'aan ta'an asitti isin jidduutti argamee qophiis tahee yookaan qophii araaraa waan jiru irratti hunduu'ineeti mana Fatihaatti waliin dhufne galatoomii isin jenna Fatihaa teenyaatillee asirra dabree obboleeyyan kiyya warri waan kanarratti wajjin hirmaachaa jiru kabajaa gurguddoo qabdanii dhimma Oromoo hundaati kan nama tokkootii miti nu hundaatu ittiis gammada ittillee sablata isa suniif ammoo furmaanni guddaan kan jiru yeruma takkallee Oromoon sirna qabdi heera qabdi gatta'aniiti namni kun haasawee waan rakkatanii fi rakkoo jirtuu fi gammachuu jirtullee waliin haasawee furmaata laataaf. Isa suni gaamma wanni nullee dinqee akka waan kana gatteenyee akka namatti haasoynee araara buusuudhaaf carraa gochuu irratti tattaafannee galatooma baga dhuftanii obboleessa kiyya artistii keenya jaalatamaa kan Oromoon marti jaalattu. Namni hin dogoggorre hin jiru addunyaa kanarratti. Namni hin balleessines hin jiru. Badii dalagamte suniif dhiifama nulleen akka nama tokko ta'anilleen dhiifamaan jira. Obboleessi kiyyalleen gama isaatiin waan dalagame sun akka badiitti nu fudhachuu isaatiif galatoomin jaani caala ammoo of keessaa gabbahee inninis waan ammatti haasawaa jiru kanarratti akka nu haasawullee barbaanna. Guddoo isinitti hin dheeressinu dhiifama badii dalagamte hundaafuu dhiifama isiniin jenna. Obboleessa kiyya itti dabriitii. Ayyee kabajamoo wallisaa keenya guddaa Dr. Elemoo Alii fi akkasumatti hundee isaa lafa Jarman keessatti hayyuu keenya guddaa obbo Abdiidhaa wajjin akkasumatti haadha manaa isaatii fi akkasumatti artistii gartee Abdii Xayyibaaqoo akkasumatti artistii keenya kabajamoo guddoo Abdii Fadees akkasumatti artistii Saadii fi akkasumatti artistii keenya hayyuu Oromoodha akkasumatti wallisaa keenya kabajamoo Taajuu Shurrubbee akkasumatti gartee kabajamtuu ulfaattuudhaa fi tamana kana keessatti illee haala gartee wanni kun itti qindaa'u nu goote kabajamtuu adde Fatihaa baay'ee galateeffachaa maqaa uummata Oromoo kabajamaadhaan akkasumatti illee Iliyaas hiriyaa kiyya kabajamaadhaa fi tiksaa kiyya akka gartee Ingilizirraa wajjin dhufne wajjin ta'uudhaan gaa amma gartee akkuma isaan ja'anitti Oromoodhaaf jecha Oromoodhaan wal dhabeetiin jira. Oromoodhaaf jecha Oromoodhaan wal dhabeetiin jira. Isa kanammaas dhiifama hoggaa gaafannu olaantummaan osoo ana ka gaafatuttis hin dhagayamin isa dhiifama naa godhuttis osoo olaantummaan hin dhagayamin kaayyoo uummata Oromoo irratti bu'aa bahii dararaa guddoo uummanni kun waan ragaa taanee jiraniif dararaa guddoo geessisaniif jeequmsa sammuutu jira. Jeequmsa sammuu sanis wanni fide adeemsa siyaasaa uummata Oromoo isa wal dhawaadha. Inni wal dhawaan kunis beekumsa waan nuti hin qabneef barumsa waan hin qabneef waan san keessa jaalala ilmaan Oromootiin lixuudhaan dogoggorri sun dhibbaan dhibbatti uumameeti jira. Dogoggorri uumame sunis obboleeyyan kiyya ilmaan siikoo mandoorratti uumame. Ilmaan siikoo fi mandoorratti uumame jechuun ilmaan Oromoo hundarratti uumame jechuudha. Anarrattis uumame jechuudha. Siikoo fi mandoorratti jechuudha. Kana waan ta'eef jeequmsa sanirraa ammaas gara dhiifamatti maaltu fide yennaan haalli siyaasaa adeemsisaa akka duraanirraa amma wayyaawaatii dhufe. Dhiinni ilmaan Oromoodhaa yeroo baay'ee akka artistiin ilmaan Oromootti hubatuu fi akka gartee namoonni biraatti hubatan garagara. Artistiin akka malee ilmaan Oromoodhaa jaalata. Itti dararame maaliif qabeenya keenya waan taaneef ilmaan Oromoo kun itti hiyyoomne waan ta'eef
itti jiruu keenya dhabne waan ta'eef wanni hedduun tokko simacheessa. Haalli ammas muuxannoo feesbuukii irratti wanni arginu wanni gamaa gamana deemu kun sammuu keenya waan nu rukuteef nuti biyyarraa waan dhufneef dhiini dhangala'ee dhiini qeeroo bilisummaa Oromoodhaan inni dhangala'ee sunii fi wanni harkaa guddannees dhiiga waan ta'eef dogoggora akka malee keessa buune. Isa kanaaf dhiifama guddaa gartee hawaasni siikoo fi mandootis uummanni Oromootis akka gartee maqaa isaa kabajamaadhaan Ramadaaniin isas deemaa jira dhiifama akkanaa godhu maqaa kabajamtoota kanaatiin nin gaafadha maqaa kabajamtoota gootawwan wareegamaniitis nin gaafadha maqaa kiyya kabajamaas nin gaafadha. Akka kanaan. Gara qabxii isa dhumaatti deemuudhaaf warri kaan yoo yaada qabaatan itti hidhamuu dandeessu. Sagantaa iftaanii Apriilii 13 magaalaa Nuurambarg irratti gaggeeffamu koonsartii araaraa akka ta'u jenneerraa isarratti immoo hundi keessanuu argamtanii jaalalaaf gammachuudhaan akka waliin dabarsinu dhaamsa koon anis dabarsuu barbaada. Galatoomii artistii keenya Kadirmartuu weellisaa keenya hayyuu keenya Elemoo Alii hundi keessanuu galatooma yoo yaada qabaatan hundi keessanuu hedduu galatoomati. Anis yaada gabaabaan qaba waa'ee araaraa kana ilaalchisee hanga wanti kun koonsartiin kun qophaa'e irratti dhugatti hedduutti dadhabnee jirra keessumaaf Abdii Fadis Sa'ad Ismaa'il Abdii dhugatti waan kanarratti hedduu yaadaa turre maaliif jennaan Elemoo Alii jechuun nama dhugatti hayyuu Oromooti hayyummaa bira dabree nama agartee sila irraa jeneraalummaadhaan sila irra moggaafamu keessaa nama tokko maaliif jennaan qabsoo bilisummaa Oromoo irratti karaa walleetiin karaa gargaarsatiin karaa humnaatiin yeroo dheeraa nama dhugatti asmaratti deddeebi'aa ture jechuudha. Keessattuu qabsoo Oromoo keessaa yeroo namni galetti artistoonni hundi keessa galanitti baay'atee jechuudha. Inni gitaara isaa qabatee gizii adda addaa achitti deemaa ture. Kanaaf koonsartii kanarratti uummanni keenya akka irratti argamu tariitii nagaanis akka koonsartiin kun qophaa'ee akka inni dhumatuuf yaalii godhaa turre yaalii kanarratti itti milkoomna jedheetiin yaada dhibbarraa dhibbatti. Haa ta'uuti ammoo artistiin keenya jaalatamaa fi kabajamaan Kadir Martuudha. Dhiifama inni gaafateef dhugaa baay'een itti gammadan akka kiyyatti hedduutu akka itti gammadu uummanni Oromoo itti gammada jedheetiin yaada. Haa ta'uuti ammoo tunoo wanti yeroo gartee namni gaafa waan takka sooshaal miidiyaa kanarratti dubbatu ka bukeessu waa hedduutu jira jechuudha. Namoota adda addaatu bukeessaa jechuudha. Tokko abbichi yaada baatee ka bukeessu ammoo tunoo waan san baay'eedha jechuudha. Bakka maqaan dhaameef sanirraa dhalatee fi yookaan agartee ilmaan sun koomandoo keessa dhalatee fi kan dhalatillee ka bukeessu waan kan hedduudha jechuudha. Kanaaf wanti nuti barbaannu zamanni amma nuti keessa jirru kun zamana Oromoon itti dhiifama walii godhe jechuudha. Kanama ajjeesee biyya keessatti kan itti dhiifama walii godhe jechuudha. Kanaaf wanti nuti har'a nu barbaachisu dhiifama garaa qulqulluudhaan waliif goonee wal bira dhaabbannee artistii keenya kana kan dhugatti biyya Ameerikarraa yookaan biyya bararraa Kanaadarraa ka'eetiin biyya kana dhufe kan bira dhaabbachuun dirqama keenya jechuudha. Maaliif ilmaan Oromoo biyya Jarmanii keessa jiru hundu wanni nuti Oromoo walittiin beekamtu wal gargaaruudha jechuudha. Garaa qulqulluudhaan wal bira dhaabbannee waan arra jiru kana artistoota kana fuula gaariidhaan biyyi Jarmanii keessatti keessattuu keessummaadhaan uummanni Jarmaniidhaa akka keessummaa kabajee galchu ifatti agarsiisuu qabnaa jechuudha. Fakkeenya wanni tokko Facebook irra wanni deemu hedduun ni jira. Kanneen waan akkanaa kan fudhatama dhoowwine tokkoffaa wanni nuti godhuu qabnu nagaan konsartii kana xumurree fuula jaalalaatiin addaan galuu qabna. Hedduu galatoomaas ni jechuu barbaada. Ayyeegaa galatoomaadha. Akkuma aadaa keenyaatti ilmi namaa ni balleessaa obboleessi kee tokko waggaa balleesse gosa qabaa. Gosti Oromoodha lafaa ka'eeti uummata isaattis takkaa gosa isaattis takkaa uummatuma Oromoo hundatti badataa. Kanaaf akkuma aadaatti manguddoon teesseeti araarsitii nuti gaarraan tana wallisaan keenya guddaan kun inni nama muuziqaati. Nama muuziqaati artistii beekamaadha. Jaalatamaadha. Sababa gaajiruu baqaa tanaan istirasa keessa galee biyya Ingilizitti kophaa mudachuudhaan haala adda addaa keessa seenuudhaan mucaan qorrokkoo hedduullee dabarsee san keessa dallee dabree kana gartee hawaasatti balleessee jira. Kanaaf akkuma aadaa teenyaatti uummanni Oromoo bal'aan nuti bikka keessanitti gartee manguddummaadhaan teenyeeti gartee wanta jennee garaarraa fudhatanii akka obboleessa keenya Kadir Martuudha
dhiifama gootaniif isiniin jenna.